ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii wayin deemtanii ummatan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii booftaniin biyyattii suni nama tokkorratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu Jawaar faana haasaa jirra moo ofee qofaana haasaa jirra moo kophaa keenyaan naa jirtu. وإذا عتيم أبي والأبدين سنين تقوم يتوقع تولي قلتا يوقع بيجي بسنا لو كلام بربان Qabsoon amma booda itti fufuu qabsoo akkamiiti? yaa ummata kiyya saba jaalatamaa saba kabajamaa saba amanamaa baga rabbiin umrii nu dheeressee wal nu agarsiise hundumtuu ashama isinin jecha ilma keenya yookiin obboleessa keenya xiqqaa Jawaar Muhammad baga rabbiin sillee du'arraa si hambisee lubbuu teesse dheeressee ar'a bakka na argamtee saba keenya wajjin akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaaduuf bakka na argamte akkasuma ammoo baga yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee ummata kee biraan gahtee siin jecha gara gaafiitti yookiin ammoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafiin xiyyaata takkatti ummataaf dhaamsa qabaa isin warra achirraatiifillee Jawaariifillee. Artistoonni ija ummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenna tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti. Isin hojii ummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabnaa. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenna achi miti achirra teetan takka gaafiin xiyyatana isin suuta achitti itti gaddeebi'a. Jawaar kubbaa bute lammaa harkaan ga'e lammaan butte gara biyyi dha'e abii rukute kubbaa goolii teenna dha'e. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni Jawaariin kaleetiif, Jawaariin hadhaatiif, Jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii Jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kubbaa taphattee golbarraan geette osoo gooliin galtiin kennitee nu gadi deebite. Kun Jawaarii kaleetti gaafsan ka'e jettuun ka'u uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoota na balleesse gaafa sanillee gaafa holomoliyaa galma holomoliyaatti jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fite Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin ka bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomoliyaa kana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsa namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomoliyaa amma ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba namni ummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabbalee miseensa wanti dhiiga ummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii wayin deemtanii ummatan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii booftaniin ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf dhufdaanutti gadi deemtan hojii akka kanaa kana obboleencoon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleencoo jennaan dhagaamu kan socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii
Gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gaddee beeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti. Ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dursa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamu hin jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan ummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbuusu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Ummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun ummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromooti, maqaa Oromiyaati, maqaa bilisummaati, maqaa walabummaati. Isin duwwaa miti nuti ummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiif mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuu fi malee akka nama ol aangootti ol haaboof gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin ummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoone. Dhengatti dhufee balbala irra gahe Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe ummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraatu yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun ummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan ummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu arganne? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii ummanni du'u hin oole hidhamuu hin oole arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga ummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafne guyyaatti kun ta'een deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii seessan san. Tun achumarratti wayitii ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu. Ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba kafaa'ooti akka namantiin. Ati hooggana dhaaba kafaa'oo keessaa hooggana ammaaf jabaa. Akkanuma akkanaa miti. Hooggana kafaa'oo teemi akkanayyuu. Namoota beekan mari'achiise kanatti walii galee jira. Kanaan adeemna kanarratti mari'anna waan jedhuun eegan. Durallee barreeffamee illee rabsame yoo mari'anne isatti eege. Isaan ala akkanatti gaaffii namni tokko namni lama gaafate wawwacuma ta'a malee bu'aa buusne jedhee waan hin amanneef. Kan biraa waan lamatu jira. Gam tokkoon mootummaan kun nurratti kufuu jira. Biyyi kun diigamuutti jirti. Ka jedhu sodaa lallabuutu jira. Gama biraatiin immoo biyya kana dhaabuu qabnaa dura gaaffii jedhu jira. Isuma bukkee immoo kaayyoon keenya mootummaa jigsuu mitii ka jedhu jira. Kamitti gorrame? Kanaaf adda bahuun rakkisaa ta'e. As immoo deebi'amee waa hundumtuu mataa nama tokko irratti tuulama. Ni beekna Abiyyi akkamii dhufee maal hawaa garamitti deemaa hin beekne. Garuu immoo namni kun qofaa isaa miti. Dhagateemti isaanii haa xiqqaatus namoonni waliin jiran ni jiran. Namoota waliin jiruun san keessa yeroo darbetti hooggantoota jennee namootni nuyi ol kaasnee ilaallee itti amannee
duukaan waa turanii jira. Har'a akkamitti namni kun akka nama tokkootti waan hundumti mootummaa fi biyyattii suni nama tokkorratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti nama kanarratti xiyyeeffattee haasofte. Ni beeknaa akka gaarii hin jiru, biyyattiin akka gaarii hin jirtu, uummanni keenya akka gaarii hin jiru. Garuu immoo akkuma ati amma haasawaan kee dhaggeeffataa ture keessatti kaastutti hundumtuu dukkana miti. Bakka waan gaarii tokko jirtutti ukanii bakka yakki yookaan rakkinni jirtu tokkotti immoo akkuma amma deemaa jiru kana dhaadheessanii yookaan fooyyessanii yookaan fonqolchanii jijjiirama fiduu ni danda'ama jennee itti amanee deemuu dandeenya. Gama saniin qulqullinni hin jiru. Kan biraa waa xiqqoo haasa'u malee yoo haasofnu safuu qabna. Wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabameen booda haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu al tokko tokkoon nanaasisa. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraatan. Nama keenya kana akkasitti waliin qabnee jimlaa utuu abaabru asimmoo deebinee mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of dhiigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal finna wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa maal hima wanni sun of eeggannoon maaf dabala. Inni kabira har'a si faana haasawaa jira. Gaafiin kun ka'eera garuu irra deebi'ee cirsuu barbaadeeti. Jawaar faana haasawaa jirra moo Ofeeko faana haasawaa jirra moo kaminni adda baasnee beekuu qabna. Yoo Ofeekoodha ta'e Ofeekoon tarsiimoo siyaasaa qabaa, sagantaa qabaa, sagantaa sanarratti hundoofnee haasawuu dandeenya. Yoo immoo akka nama dhuunfaatti Jawaar faana haasofne ta'e gargar bahiinsi Jawaarii fi Ofeekoo gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a. Yoo kasis ta'e Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti. Maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jira waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru. Marii amma calqabaa jirru kun illee akkuma amma jiraa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee addaan hubannee deemaa jiru hin jiru. Wacatu baay'ata. Waama xiqqoo ta'een kahee wacatu ta'a. Wannuma ta'e viidiyoon tokko ol ka'ee sababa saniitiin akka waan biyyi diigamteetti ka'aa jira. Kun hin tolu. Akka nama siyaasa baratee akka nama fageessee ilaaluutti tarsiimoo baasamee wanni qeequmsi qabu qabatamaan qoramee yoo ta'e wayi har'a opiniyoonii namni tokko dubbisee kan barreesseen kaanee mootummaa sana Wannan dalagaa ture kana yoo bu'uura tokkotti jiksina ta'e boru nuunis nu taajabsiisa. Of keessattis of ilaallee of bukkeettis orma ilaallee waliin madaallee yoo deemne wayyuu danda'a. Gaaffii inni dhumaa ani siif qabu. Okee hin mari'annaa bakka adda addaatti marii taasifteetta marii gaggabaabduu kan namni yeroo dheeraa eegee galuufee gadadhabeen booda waa dubbattu eega dadhabetti haxaxaalee akkuma kiyyaa kana ol ka'ee dubbatu kan taasifamaa turan dhaggeeffadheera. Akkana mul'atutti akkuma kanatti dhufaa jechuudha. Bu'aan mariiwwan kanaa akkamittiin gadi teenyee qaboo achi keessaa ba'e tokko ilaallee yaada dhuunfaa keenyatti qabnu, yaada barnootaan qabnu, yaada barreessinee yaada dubbisnee beeknurraan waliin madaalsinee gumaacha bilchaataa wayii yoo si duukaa hordofnee haala ammatiitti adeemaa jirtu kanaan si duukaa deemne ta'e gumaacha akkamiin taasisuu dandeenya. Lamaan kana deebisee itti aantu deema. Gaaffii hedduu waan qabtaniif jechuudha. Umara kuma ofirraa sodaatee bukkee irraa kaase. Waa'ee goolii isaatu
No sana. Boleh berangkainya lambat terkena abis kena megawas isi mundur tu hetu kes. Abis itu aja na rohus ni nafsi nanti tu. Let's be honest tahu kamu nampak. Ada cun mal biji. Uji heran tak tahu kau rayas. Ambo har ko video ke ulat mutis. Etim fu etiga ko na ko. And sirrille ture. Yero sari ti dabon de ajiran. Gosa gola bakashai ko ni tu. Orang mana ni kompe ni ko presiden. Yero me kayalle bakasa shampo de mane to so finde ambo dikanne ne. Orang mana gosa gola bitane di kana chala wal fichi isatu. And I was right. Lalu kamu nama video ka kisah lihat kamu tu. Lu tiap kau keroti, jangan jangan tu lewat social movement. Anggo kabacuran, fedis, kopi sin kamu kalau orang kayaknya sintur. Civic society, social movement tidak, political society kamu tu kamu tu. By 2020, if apa buat kau sabi berreform ada sebuah jasa kan kau cek ni ber. Kalau dia orang sebut, kumala mati, torbar lah, hanya kumala mati. Orang kapsul yang kau anu, kita berjihad, afan orang ini dari bangsa itu apa? Beresu tidak mata kan? Tapi beresu kau tidak mata. Mereka sudah tu. Kalau orang kayaknya socu mata ni, mana ni dia? Dia kan orang ni besar roya ni kau sudah. Semua tu wala macam ni. Toko jamnya ni biar ala jenak puas dari bukan at least angkau akan ada. Jamnya saya rasa kalau masuk aja ada mas. Toko ini tu, toko biar ala tu ni. Fampacaan sudah mau ganda apa tu ni, kuala apa tu ni, murna apa miti. Ini neraka tu nak, kumala toko malu tu, kumala asal malu tu. Murna apa miti ber. Itu ganda kes tu. Sampunan orang macam ni, nation building project itu tu. Fune murno na kayaknya nation building project yang tuan dia ini sudah. Karena jangan berada di dalam kisah akan jauh sedikit. Relatif video tu ya. Oh video kisah mo, namun sebelum orang kawan, sebelum orang kisah itu sudah sama kawan jendet. Lambangan itu abin. Wanita tengah kita tu jadi kan kita desa. Kita orang ni kuning di sini. Anjir berjalan umur rakam. Allah pas gap orang orang mana pun pada rumah ramah betul. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tukku lalle, kabadula ni lalle. Bukan untuk betul. Akka gahum saja kabadula tu royal deh. Gahu murah betul. Lihat asin kaburu ni rawat tu. Tahu ni. Itiada namni silawaya kawan tu dah tu lam awak ni kure. Orang kena kure. Experience yang kalah. Ini sirne cakap suatu orang itu. Konti sirne status kau itu sih sama le. Face of change itu undan tu. Orang tu mana orang tu ni. Tahu ni kisah. Itiada ni lam malah ni. Hangkira kamu wajibu. Untuk doa yang apa? Mandi pula tenjira. Statementship kaba cross ethnic up kimna sa kesa daga gesto ya ba to jadi to sa lagi na sa kesa berno dabu ambition qualification wali madane ka ba sa kana jalne wala mu tese biti muja ka gare to ko hote external expert se rat mare chinde zero lo jenna is orang mahata umare orang apa itu tak ada bukti, misalnya, oke, balik dia, aku akan fakir bukti, karena. Nabi kulit ufnan, opini office, orang office, Ethiopia office kasara aman tu. Wah, usnanya tu, ber operasi yang mana, kau ni gambaran dalam orang sih, raf semua hararas kita ni. Ini sih, nampak tu, gari jar. Ini market wagga on dalam. Farsi pulang ni ada
lebar. Jadi nomor. Bayar bormu ya. Samboda political party rakini ka baca tu. Oke, alternative leadership jelas ka bayar jangan oleh tu nanti araki itu boleh. Talk is cheap, but we tried everything we can. Now, so goal ini akan bayar ratu itu. We tried. Kamera karena dia banyak. Oh, makan itu karena dia, itu makan aja dari karena dia tu ya. Karena dia antara buah kita kayak sesuatu. Tapi nanti kan dira. Kiranya kan dira juga. Jadi juga kan. Corona bukan kan? Media tijar, kero ti kurma ini. Orang bagi kaki kamu belakang ke. Itu tuh mereka bija bukan. Itu wajar kalau kerja itu aku lakukan dia. Kami mereka tuh kapsoi dan berbalik abadan saja nutin lo kapsoi dan lo kamar balik jauh kudu tiga lo. Anak kau tahu dia kayaknya, anak kau tahu kayaknya orang demo tuh tahu dia berpaisa macam ni. Wagga aku kayak senti. Mereka madala orang sirna wagga hentama kaki tuh kemarin boleh jadi apa ada ni. From the strongest party, the strongest army, and the most robust economy. Two rerati, ini orang ini. Itu market. Arrow one game. Arrow itu kau apa? Orang kau. Drone imam pada awal sih farsa tu tu bala dah orang terang. Awal itu sirna berbaca. Sirna berbaca. Arrow minimum. Orang yang kisah minimum. Milion orang orang. Awal milion tu kau minimum. Darat nomor lawan pun kan dia. Ya? Kita yang tu ada kedua pun kan dia. So let's not fetishize guns. Kau yang kata, ini yo bukan ini, itu orang bukan gara-gara. Kau yang itu bukan gara-gara. Wani bukan orang tak berusaha jewa, mereka darah tu redis. Kau yang wani bukan apa betul, dia sekian darah juga tidak. Darah betulan lean. It's not religious, about guns. It's not about religion. Sudah ni kawan itu. Kakak aku kaya sudah tak nanti. Kakak biar rawai kap sudah kaya masuk. Bom sudah tak nanti. Berapa tahun dulu? Buat dah muda. Akam berhenti. Rakul itu kan kawin ni balik terlebih dahulu. Orang bos kawin dibalik balik kawin nak. Baru jangan baru kawin kau ni betul betul. Sena isari ti abaw kawin apa kau abatin dia utakka. Waran apa kau utakka abatin dia. Rakul orang ni nanti mo. Tidak. Karena waktu pas coba tak dua hari dah terbetul. Orang mau garu, ada lagi nama di zaman milik Islam. This is fact. Karena kita misalnya mulai cuba baca itu. Kamera, demokrasi Afrika kisah tidak dia boleh dan dia apa? Because that's our only hope. Kenya ni, zaman mau hati dia macam fakir. Sirna hamadu. Kibaki ki kurventi multi party demokrasi ni. Karena Kenya demokrasi ni. Kasi persati la badawalla akatu manni mukhara so gaya tadi. Karena Kenya kisah ti. Mana ayam orang murti ti, ayam apa Allah mati, ayam apa nama le, nama tu khusyuk bukan dia. Azkau nak kamu, kapso boleh ni. Durat, gini jalan bisa ni. Soci mau ti. Samboda, jalan saya itu mau mati. Jalan saya kapso ni, saya demokrasi. Multi party demokrasi kita. Amma demokrasi partai berada di mana dia? Beyond Hindu, Nigeria semua betul. South Africa semua betul. Demokrasi dirkam. Demokrasi Afrika tinggal dia pun resisi ni namanya berapa over. Ni dia mah. Dirkam mas. Dapat umur dia ni umur itu demokrasi tinggal pun dulu. Ini juga foundation sam. Raila kan dia kan orang kan bahasa. Orang kau suruh demokrasi tidak kisah kudu tahu jadi kisah abang kambang dan jambang. Zaman saya demokrasi harga kan ilmi tidak beri. Amma ilmi hawa umumnya demokrasi jauh lebih. Intensif sangat hulka beli demokrasi seperti kilometer besi. So demokrasi indah jauh jauh. Demokrasi kehata. Kalau demokrasi mau ini orang mau bermuncul kan tu. Topnya betul terasa. Demokrasi kau jelasin.
wanni nu dhufu. Gantummaa xiqqoo gargar Democracy is not a simple thing. The state's control over means of violence has shattered. The state controls probably 30% of the territory, probably 30% of the means of violence. Abi war humna fincile ko sanagala disi humna motuma hujjalan kam. Arra wal khabaju na jira ha jira male na mule tonna ina jira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat dengan farming itu kau yang binde kamate Ethiopia amaru lalu mati kau ujar. Yo kimbo marom fan uvali kapsulan Ethiopia o Oromia Oromo kau ujar inden dia mu malah mabu malagi amar dana durugar. Soviet US ko tu ni medul per hasil. Karena the middle powers. Biyot hetu tu harkal galmate jira tise sati. Artatti umni to warana nufe abis warana amora turu inden do sentire ba. That is done. Warani sa jiro ba. Capacity debe abadan debe gidami to chunden do. Amara nanu amara ke magara guddo mura samale harka sa jiran. This is hard data, hard intelligence of value. Injiro apa contradictions of this. Sehingga di kufajo, maka di bulu marwan, dan asal tadi shu. Itu nang ni kufa sani bit. Ani kan jajaju. Sani ranti kisah sungkam. Wanni buddhan toko dia ini sudah jangan kufa. What am I talking about? I'm talking about post-Abi. The post-current state, current system. Abi boda, bidi tuli, bida protek kapne erra bararu top. Lamma the post-Abi political dispensation. Elite ni Ethiopia, elite ni Oromo karena mereka kap. Yoga ni matu gua warna mereka itu. Aras dari sini mau cukup apa dia? Dari sini kurang kuku. Itu satu untuk ini ya semua. Kumala mami kudensia. Ega tu hire muda boda. Think ega mas. State emergency clear boda boda. Namo tak nak ini. Memang kata politik kami itu. Serbi kuku ada. Jiran kuku jiran. Apa pun bukan. Apa dia jawab boda nanti. One is Ragu Vimiti, but I am bringing certain information to certain issues. Within a year, since you look at it. Jerko Video Guru, Gava, number of paper diagram, Jerko, Motuman, he had a new case, Akasimi or a chat with you. The fundamentals are gone. Amati, when I take Urajumani, I want you to ask that question. What if? What's that? Nama kana boda, oke angko kana boda, sirna mu tadi boda, sirna katu jarak kamu. Sirna so. Ini transition boleh jadi mungkin. Badi kya muka tu kaya kita kakara nama ka kakara nanti. Ya orang kan kakara nanti mana kude. Mal tarik pada tu berapa tu? Badi kya berapa? Kami dekat mana tu? Kamu berkali beragam nanti kami kasu. Babur dulu hari itu ramai gara-gara aku. So amma kali dia jadi that is coming. Whether we like it or not. Hangga dia bijol. Hangga dia bijim. Change is coming. Primarily because of his doing. So, tenje ini ti. Anak mawai ni sebenarnya jiru kurentu nanti. Itu di kuasa ni cium.
it's over. Hundumti dukane yet is the system more of a liability or more of an asset? But by much nature it's more of a liability than an asset. Finally, Tico, Tico, Gogota, the Revenants are Argate, Dahama, the imagine. More than anything else, credibility. Hoggans siyaasa Oromoo, credibility uummata Oromoo hasanaa hamaa keessa seenaa deemaa jira jechuudha. Arrogant jettee, ignorant jettee ashuudhaan incompetence. Siistamni jiru isin kaakistuu kirasi. Dura TPLF namoota kan hoggaa fudhatu akkasiin itti fuudhanii beekan. Even achi keessaa amma namoonni filee inni itti marse. Loyalty are the only criteria. Jiru namoota sirna keessa namoota beekumsa qaban jajjaboon jiru. Isaan garuu bakka murteessuudhaan hin jiran. Bakka murteessuudhaan, bakka karaa qabsiisuudhaan, bakka tarsiisoo baasuudhaan, tarsiisoo horii tiikuudhaan hin jiran. Maaliif sarara xiyyeeffataa itti dirree? This is a sultanistic state regime. Gaafa yaade maaliif TPLF irra focus godhe? Sirna olaantummaa paartii tokko ture. TPLF irra focus godhe bar waan alagaa ta'anii waan Tigree ta'anii miti. Sirna olaantummaa paartii tokko ture. Wanti biroo TPLF murteessaa sababoota mataa yaadee fi uummata Tigree buusaa ture. Arra ta'innan it is one man show. This is not what I'm saying. This is exactly what his ministers are saying. It is a sultanistic, modern era keessatti sultanistic state akka yeroo ammaa waan irratti fakkaatu irraa mu'uun. So I'm not focusing because I have beef with it. No. This is a sultanistic state. There is nobody around there. None. Maqaadhaaf joomule, there is none. It's a sultanistic state. When the regime is a sultanistic, then you must call it for what it is. Gaafa jijjiirama biyyatti dhaqee uummanni sabni keenya hasannaan jira. Sinabaa isin jaalanna. Jarma sadii nurraan tuqinii naan jaan. Eenyu fa'a jarri sadii jedhe. Jawaari fi lammaadha. Abiyyeedha. Jara sadii kana nurraan tuqina jira. Namni gaafsanillee hin tuqinaa jedhaa ture sima. Namni Itoophiyaa tokkummaa jedhanii kontiraalee dhageesse. Sadiini dhaadhallee inni kan isaa gaafsanuu addeesse. Du'us jiraadhus Itoophiyaa jedhee dhimma lamkaa. Antarlaayi. Hadhallee kan isaa sadi. Kan keeti kan hoogan hoogan. Akkamitti? Karaa nagaatiin dhaabni kafawoo waggaa dheeraa qabsaa'aa ture. Mallas irraa kaasee. Warra karaa nagaa jedheetta. Atillee warra sanii dabalamu. Karaa nagahaan kun gaafii Oromoo deebisaallee turre deebisuullee jiru. Gaafin isin ati mabbii wal dhabdeen isinii tokkummaa Itoophiyaatti walii galtan. Ati ammoo federaalizimii godhaa jirti. Gaafii sabaa bakka gartee sabni Oromoo barcumaa dhibba sadii waan argatutti boodee federaalizimiin haa ta'u Itoophiyaan biyya bulchina. Kanan barbaadu. Oromoo guddaan kanan barbaadu. Kanaaf warra Itoophiyaa barbaadu. Warra dimokiraasii illee barbaadu. Warra sabaaf sablammii yaadu saba ofii dhiisee fuuldura fillee barbaadu. Baasitti yoon hin qajeelataatan akka adda bilisummaa Oromoo kaa'uu isaa lafa keessatti akka fedhii uummata Oromoo mirga hiree murteeffama biyyeessaa irratti abbaa biyyummaa isaa irratti walii galtan karaa nagaatti galtaa haasaa. Karaa nagahaan sun ammoo yoo isin waliin dhiyaatanii qabeessa leesumatti wal kaa'i. Lambaallee amma inni lambaallee deebisuu danda'a. Ati ammoo lambaan jaalatti. Inni yoo fedhan lammaa baay'isaallee deebisuu danda'a. Akka hin qajeelchi kanaa kan ta'ettu kana yoo fedhan lammaa biyya deebisuu danda'a. Lammaa fi Aashaa deebisuu danda'a. Inni tayyibee yeroo kana hoo gaariidhaan hojjatee jennee itti dhiifnaamu hin deeggarra asii dubbiin. Kanaaf lammaa yoo kaa'e amma achi nu namtu konfin. Kanaaf wanni godhamuu qabu gaafa duraa kora konvenshinii Jenevaa irratti si barreessaa ture. Addi bilisummaa Oromoo dhaabilee hundi keessaa kaa'amee haa galu
tamu banna atum semua orang awal ini. Kali itu sabab kerja terus kali ram. Karena alat tinta ujian tadi kagarte harga sekalian naik di mata jatuh tu pada terobani. Andi dia terus sekalian naik di mata ni. Warga gamsa sekalian sini jauh sekalian satu saja. Wala al mamakre mamakevi. Wala arat korte wabe mereka korte ni jadi. Warga gamsa sekalian warga gamsa soal imurtesa terus. Warga gamsa media itu lele kadibai kubata terus wali berakali satu saja. Agak sebab ane kata Ethiopia berulle kendale warga sekalian. Kakak itu data kakak di mana kau motor lagi aja. Agak batu, nawayu dengan damaga rapunan ani di mana kata tu ni. Bakasan serulah, garu narkan. Ini kan ini lengken, kau lenjo, ini nak. Karena aku mal tumal. Abi jadi je. Orang naga jalata, orang demi katanya hasil dan lenda. Ini arah naje. Ya mana ada arah bukan dah. Ya mana nama tiba, nama syarta bila makara naga konflik resolusi ini kaya je. Isan sangi walin, abile wajib. Amalle ijibat kami wodan dah. Dan malah Ethiopia, Kuwait raham beso. Ini Ethiopia jalan te, gafni ini jalan te gafasi dah. Setelah jika foresi nak makan dah, betul cik. Entah je jalan tu yang gafsan kubiar kita ni. Gafam milik ile tidak ber. So nama kana ni, kana nagatin dem natai ramu ijai kunin dan ramu. Enovayu kaita lu kam bati jette ke gafa se harka siga sedai abate mutu jeno sedai o ba betul lagi ada siktan mana ko jette ne kana kasi tolin haso tani ragari na kana hali tawo kabo karan naga hati ne motumba kana garte yodan daane ijibat refabra tor bagara galte ijibat kana naga bozo kana naga hati yalu dabile orang bolle wali kabo mari namma dema jurukun Hawas Honda ke set abile oleh le dema bawa nata dia ifat gafra kantor dok satu gau tu ber abile orang mau dok satu mari hawas ke set takkan tindema yo dema le nama dok satu dia muatur nam ni galele nama dok sanggal sito ke jame male ko wana walinga kana abile cawan nak kasih tahu kamu utura mal changing tu fara jette changing tu kana yo kana futa tu fu ko power hawas ko power bulcin sama nagar kala fakatu administration lebih jasad pun ketika itu kawan ambil kau bukan lama tamu Gawam lama tamu gawe itu ka sani purani irandebu ati kafao ke satu jata turte wala kafao gaha tinu turte balan nufe janani wala bigudan ture kane buka kau siju situl kana nufide namile kanu ratu kace aje caja na legai kana jara to hala kana jara wali fo mo hojjatu dan ta jarri ammo kana jamma dem tukanan si amanu wadum maka ho tu ammo yero kuno amma biya dunya kan na najirtum koba kina najirtum malif koba ke akanat biya dunya kan na namu dan dese warrote amal wajib malif na namu siniwe ke jedura debi'ee qabsoon amma booda itti fufoo qabsoo akkamitti akka amma Oromiyaa keessa jirutti abbaan milishaa yoo ta'e ilmi qeerroodha. Qeerroo sanoo kaaste abbaadhaaf ilmi galgala manatti wal arguun hin oolani. Wanni qabsoon amma itti deemaa jirru kuni akka asiin dura afaan biraa haasaatiin itti kasi ajjeesan afaan Oromootiin Oromoon dhumachuuf hin baay'atu ka jedhudha. Waan ati karaa miidiyaatiin karaa fuula feesbuukii keetiin ta'ee sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu namni waan san sheeroo godhe laayikoo godhe itti adamamaa jira. Riyaaktiin ati gootu marayyuu Oromoo kafaltii guddaa kafalchiisa. Waan kana yookiin ifaan ifa gootee tarsiimoof dura maaliif ittiin deemne ka jedhudha. Galatooma. Galatooma dha. An waan isin gammachiisu sanitti ni bu'eera. Waan isin fayyada jiru sanitti. Jala murree haa dabarru waan tokko. Yaanni Oromiyaan addatti baatee biyya taati jiru piraaktikal miti. Oromoo hin fayyadu.
is very important we become honest. Arra Oromian, any trouble with Abiyama the Ramo, Brown Jula Ramo. Naannoo fi dhuunfan. Naannoo waan tokko Uummanni wal bira dhaabatee hin danda'amu. no hin danda'amu practically hin danda'amu waan hin danda'amne sitti himaman seddeni later sagantamoota keessoo akka barreessu he was right. He did not explain, he was not understood. Haala qabatamaa keessoo Oromooti. Haala qabatamaa biyyi sun keessa jirtuun gama diinagdeetiin, gama securitytiin, gama hawaasummaatiin, tokkummaa Oromootiif sirni Itoophiyaa jijjiiranii dimokiraateessanii akka Oromoof saba biraatiin taatutti ijaaruu caalaa wanni Oromoo fayyadu hin jiru. Dhaadannoo sabboonummaa finiisuuf godhamaa ture it is not true. Maaliif namni Har'a immoo har'a immoo kan hoggaan jedhu ati san jetteef si ajjeesuu qabna miti. Filannoo keessa seentee Oromiyaan otoo hojjettee dorgomu mirgi kee kabajamuu qabu. Sun dirqama. Sun kabajamuu qabu. Saniif hidhamuu qabu. Saniif dhiibbaa maal jedhamee hidhamuu qabdu. Ana immoo akka yaadaatitti wanti Oromoo fayyadu kan Oromoo fayyadu kan Oromoodhaan bu'aa qabu buddhaan faan beekan amma zamana paaltoo irraa kaasee ejjennoo kee kan nutu ejjennoo and it remains har'a nutu jette kan dura sitti ka'u eliitii Oromoo kastee jennaa waa corachuu eegalee piraaktikaalii miti. Lammaffaa Oromoon amma if bira dabree saboota biraatiin itti gaafatamummaa akka qabu fudhachuu qabda dhiiroo. Kaleessa Amaarii guutuu wayii billi filatee akka warra hin keenye bara. Kaleessilaas illee hin keenye. Maqaa isaatiin irra ture. Gaafa soo cunqursaa Amaaraa irra ture jechee dubbachaa ture. Saboota wayyaaleen dhufte. Murna xiqqaa tokkoon dhufee ture. Manni Tigraay jedhu hin keenye. Olaantummaa Tigreetu ture jennee qabsaa ture. Har'a saba sabni Itoophiyaa olaantummaa Oromootu jira jeeti amana. Perception is more important than reality. One in a mission. That's more important than reality. One case okay, no good. One case, Gamalama, Mirama, Gamal. Gamma ko mo tumang buki ta usama mo dito. Gamma kani makakailan sa brain ni isa. As hindi lang achieve ba. Kana roro nura jiru sufra kasu. Roro sa mga brata kasu makakailan rawa ta rapsu. Dual duty ka. Hanggang mo lang presidente abso if baral ko jecha to. Hanggang mo lang presidente nam numidari nunidari makakailan sa samne ke lutur ada garu ni. Kuni nageenya olla wajjin qabuurratti dhageettii addunyaa irratti qabuurratti har'a maali bakka reettanitti gaanii akkasii kana jirra isin dhiyaatatti har'a bara akka kaleessatti bikoodhaan Oromoo waan hin ta'eef miidhame jechuun ulfaata inumaa akkana warra nama miidhuutti ilaalamaa jira jaalama kana keessa bahuudhaan maal gaafata honest ta'anii pirigimmantii amma jiru haala amma jiru kana sirriitti hubachuu gaafata jechuudha. Ijibbaata godhaa ta'ee Hassan. Ijibbaata goone hangama kiyya. Ijibbaata goone eegani dhaabee kanarra ture. Dhufee isin waliin lolle dhiisaa carraa kan nu qabnaa. Sababoota qaba waa'ee nagaa qofa sababoota haala hariiroo humnoota yeroo san ture irraa fi waan adda addaa irraa keetii jechaa Anggama kiyya sirni kun sossobbii kaleessa asaasi kaleessaati gama nagayaatti ni deebi'aa. San qofa osoo ta'in aanan guyyaan deemu osoo nagayaan dubbii furuu danda'u humna ittiin furu. Yaadattu gaafa ijoollee Tanzaaniyaa wal geessu waan ta'e warri federaalaa achi argame. Negoshee gochuudha marroo hojii. Warri naannoo asii lola labse. Waan tokko tokko keessa deemuu hin barbaanne. Waan dirree barreeffamee jira. There are some things I'm trying to avoid. The states
control has been significantly weakened, even over its own structures. Deliver what also barbaadu, hardly to deliver to Baira. Sanira the Valagaru, the river. Gabi pinere bukan sih, mari arrogant ya tadi. Ignorasi melakukan bangunan, kursa, mutan untuk kira. Of turma keruaman. Hamba tunggu cuy agar itu matu turun, ya kisah itu. Angka mana itu bisa, namutan datang itu bisa. Amma bodoh, ini mudah tu tokon je. Unda capai ni cap sini jira, wandu tu bahak jira. Lagau si kau, lagau si berapa. Pakai ni ambil sini. Wani bersa sedapat ini tu kemana kena leter. Dole apa? Galang-galang wajah hasil ke itu. Kuang kabas. Anam ni orang mau cakap tanya oleh Yesus kalau dia nama Tuhan. Ifat garu. Garu. Jangan sampai jis tidak tahu orang jis tidak tahu. Mari ni, we have done this before. Itu pun dah dulu. Bekas saya jifar ran orang tu anu orang ada belajar aja. Itu bukan kita awam ada sekarang. Mari ni wani, antara lu dewa balik. Hali biyati, lah biyati apa tu? Itu apa nama? Arbani babi. Arba hukumnya aman ke? Kayak bihong dan nyata tu. Itu apa nama Romanis? Awal itu mati jirti. Dari guys dalam kau cakap kalian jira. Ini berolah boleh Cina kau motum mati, motum mau kasih tu, motum mau butuh sein. Kulcan buat tidak bersyari matafik kau macam. Anu matafik kau. Kayak tidak masalah. Lawlessness amat tu baca. Karena mati di sini je, bukan naga. Signature istiban aku boleh. Biyati, siasat biyati. Afan kau itu rakyat, afan bukan siasat tibu banan. Bosona kes agar terbeda tibu banan kasar amat. Aku orang itu bukan jadi kita. Aku orang itu. Malah itu sih mari aja. The marketplace is very important. Bukan si siasat kerja ni, bukan siasat kerja ni. Wang gawean itu, gawean ni pada. Dalagan dia malah kita. Wang gawean itu kau budaya sudah dalagan dia. 2022 malah kurang tu gawean dia. The marketplace for peace. Sani ngomong tu betul. Why? Umnon ni orang ketigrai satu, korban yang satu orang. Gara arah tak korbanif. Umman ni gambar-gambar yang dia kerja. Iku akan segera bawa ke bawah tu mana? Hobgansi mariate negotiate boleh gaya itu bukti itu faham. It creates ethic outbidding. Karena jijiru yang aku beri. Ammo, gamas ni mana sih? Gamas ada cara, boleh nak tiba begitu. Arah mana tiba begitu. Specifically mari kami ini fokus begitu. Because I know for a fact, army, military, arah. Minister orang arah. Amma hati dia, kawan kamu tu isi di desa. He is unable and unwilling. Karena fokus orang di mana dulu. Karena wadah dia, beri kena kau. Boleh kita kata je, wahai kau boleh kita sudah tu sini cikir. Tu sini cikir kau wajib je. Udah jeraka. Jelas tu dah berang. Kau kau wajib sotein. Orang orang sotein orang biasa ni tim mukhazir na sangkei sau jiru wajib berbuat. You are understanding? We work together. Kuda tu sini cikir. Mari kita makan dia na. Toko kita bawa beres. Lama, namanya itu rakyat kita kan. Karena mereka itu suka, ije itu sindan tu. Okay. I have a political capital I can use.
Isin dura dhaabadhee ummat dura dhaabadhee dubbatu laafaa guutarra. It's not easy stuff. But I'm a political capital. Dura dhaabadhee waan namantu hundatti iyyita waan jedhamsiti. Yoo inni bitama jettee akka iyyaa hin beeku. Yoo ani Itoophiyaanis diidhaan Oromiyaan barbaadettee falmita. That's fine. Namni hedduun garuu muuxannoo kiraa'u keessatti waa'ee aadaa dubbaa keessa tokko furtataa jedhu wayitanii yeroo kana kan koora nyaataa tokko irraa qabu guddaa hojjete. Tanaan isin bita maaliif akkan ija jabaa. Gaafa ijoollee garuu garama. Garuu sin falmine ani. Gaafii gaafadhe osoo si falme gaafii itti anaa fi tirfeen falme. Dirree itti falmu qaba ani gaafii falmine. Poolisii kaasee gaafii uummataa si ga'a namoo dhaaftee dubbadhu gaafii tiyyame. Akka nama uummataatitti akka sagalee uummataatitti waan uummata keessaa gurgumu afaan uummataa ta'e sagalee uummataa ta'e akka kaleessa uummata kiyyaa akka inni mirga ofiitti biyya ofiitti falmatu mukatti baasee wayita isin hiriira baaftan isin jala baafneetiin kaafneetitti akkasitti abukaatoo uummata dhimmi isaanii keessatti kennan meetii dhugaa barbaadde falmii taman jetten taas jetten si jabeesse uummatni eeggarsa uummataa dhageetti uummataa guddaa qabu ka arrabni isaa kun qaxnama warqatuma ta'anii falmuunini dhaabaa miti siin deeban waliin si kaase. Malee kasi qabaan jiru. Maaliif dubbatta? Yaadni an dubbatu kun wada dhiibu kun reaction argu jirta. What am I doing right now? Was serious. Isaan ciiseen kaase. Gaafilee nama hundi keessa kaafta bakka adda addaati qabu. Kanaan barbaade. Kanaaf falmitan waliin bareedde maaliif tokko siyaasa Oromoo calqee. Kana kaasuun barbaachisaa ture. Lammaffaa warri mootummaa sun gaariidha. Ni deeggareetanis dhaabbadhaa falmaa mootummaa murtaa kan lama sadii rakkoon jiru maal beekani? Mootummaa waan gaarii dalayduu gadi baatee dubbattee amansiisuu hin dandeenye jiru. They were completely dominated. Their narrative has been completely dominated. Like, militarily that they did, economically that they did. Even media did also come to. Okay, for one of us, maybe we dominated them in 2 weeks. The state cannot function with that level of incompetence. The state in robust started dealing with the government. Kurako Joles and Mohammed. Baru mereka bisa jadi bisa. Jadi sih detail cases sih. Nuti mutan lo kapsal lama lagi mutan lo biar pun jualan kamu. Baru mutan lo sun jualan sebenarnya mau recara refleks bola. Mutan lo sekarang ini juga baca tuh memang sih. Isa mutan lo biar administrative experience itu orang biar. Punim mo mutan lo kapsulat kamu. Intellectual, particularly knowledge production kamu tuh. Lama gara wali yoo finne welcome deh ada dulu. Amma usma keessa warre du fageesse jechuudha. Kanaaf bari dia aku. Ni raasuun tuufna. Yaada maddisiin tuufna. Tarsiimoo urwaan xiqqaa dhagaafate boboore boota. Wanni arri nuumite keessa takka waan itti deemnu hin mudhamu. Waan itti deemnu hin mudhamudha. Mam kami mereka wah mereka tak bilang. Abang mereka ini keru. Turun ni. Dur galas lagi warna berarti bolol Arab, mardas lagi baru bolol. That's a new peculiar nature pakai muncul ni. Kapsul suri karena kapsul suri karena kapsul di bawah di wakam. Kapsul negeru. Negemu Hindi nama toko, yoki mumuna toko sote tiba ummata. Tiba ni masih tiba ummata tiba ada dari mana? Dia kerana timsu dan lalu kan? Karena jawabannya dia mah bari tu puna. Baik tak kalau lambo tu kan dia lihat ni, punya tiba tadi. Kalau nak apa tadi? Suruh mati sini pun baik berarti. Usul tidur. Kenapa? Ini mereka boleh, boleh dia sering mereka, dia nak pulang.